gara fuuldura koo dirree gootee itti gaafatamaa jireenya koo taate gara fuuldura koo dirree gootee namni siin adeemuu danqame naabatu ija koo nan argeemi maqaan kee ulfaatu namni siin adeemuu danqame naabatu ija koo nan argeemi maqaan kee ulfaatu amana mako kabajamako nyaata madaalama maqaan kee ta'eemi maalitti raafama situ narra jiraami jibaan koo banama maqaan kee ta'eemi maalitti raafama situ narra jiraami jibaan koo banama situ narra jira jibaan koo banama situ narra jira jibaan koo banama situ narra jira Chufako Panama, Siduna Rajira, Chufako Panama, Gavatama, Karora Kodate, Karafundurako, Dre Gote, Gavatama, Jirenya Kodate, Karafundurako, Dre Gote, Namusina Demu, Dankame Nabatu, Ejakona Nargemi, Makake Ulfatu. namni siin adeemuu danqame naabatu ija koo nan argeemi maqaan kee ulfaatu amana mako kabajamako Nyatu kalani kedanuga maqaan kee ulfaatu abdi qaba michuuko namni sitti hirkate erga sitti michoome maaltu natti hirate situ na ceesiseemi bubbee nama nyaatu kalani kedanuga maqaan kee ulfaatu amana mako kabajamako Egere kotati Unde jirenya ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Situ nafsirresemi Badase na koti Kunona fayyifteeta Jabala fe koti Egere kotati Unde jirenya ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Egere kotati Unde jirenya ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Egere kotati Unde jirenya ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Egere kotati Unde jirenya ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Egere kotati Unde jirenya ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Egere kotati Unde jirenya ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Kanke ta'u koti Bunera Yesus ko Bunera Kanke ta'u koti
Gara fuuldura koo dirree kootee itti gaafatamaa jireenya koo taate. Gara fuuldura koo dirree kootee namni siin adeemuu danqame naabatu. Ija koo nan argeeme maqaan kee ulfaatu. Namni siin adeemuu danqame naabatu. Ija koo nan argeeme maqaan kee ulfaatu. Amanama koo amanama.